jiraatan yeroo tokko biti abboo yeroo dhibba shanoon saba kiyya ifa magaafadhe maaltu narraa irra ta'an dhiiga kiyyaa bar maal taate boo dhiiga kiyyaa saba kiyya ifa magaafadhe bar otoo balleessin iyyuu guyyaa guutuu ifa saba koo gaafachaa oolee wanni narraa hir'atu sin jiru naa dabala malee wanni narraa hir'atu hin jiru innaa jechiin dubbadhe ani dhugaa miidhama abdiitillee haaduu hin jedhudha ilma Oromooti haa miidhamuus hin jedhu nama namni haa miidhamuus hin jedhu garuu ani maal akkamitti dubbachuu barbaade beektanii akkamitti fudhachuu barbaade miidhama dubartiillee hin dubbanne yeroo marahan dubartii miidhuu dhiiraa dubartiin maallee miidhaa ture dhiira keenya irraa gumaa qabna ganaa jammarre malee xumura miti jedhee kan dubbadhe amantaarra dhaabbadheen dubbanne rabbii fu'an maaltu na dhibee amantaa jechuun bara waan ulfaataadha bara. Ande abibeen kan guddiste ada muslimati abibeen dhimma irraan qabu amantaarraan inde maal jechuudha. Ani intala arsii keessatti guddadheen hedduu lawaan itti guddadheen inde ani neera amantaarra nama akkasitti bakkee qabu miti tariiti wanni sun karamittiin akka karaa amantaa deebee karamitti akka akkasitti yaaddan hin fudhattan hin beeku malee ani takkuma qalbeeffadhee amantaarra hin geechine waan san maaliif qalbeeffadhee amantaarra geechas maaliif isu Yep. duraan dursa ummanni Oromooti yaazala jirta namni 3,800 ifa manaa godha dhugaa rabbi ani miti amantaa musliimaa nama miiliheenan ani saayiboonni kiyya parsantii 100 keessaa 75 ol ijoollee musliimaati wallahi hoo kana dubbadhe haqa dubbadhaan ani amantaa musliimaa qeequ miti tariiti tisiisni amantaa qabdi taanaan tisiisuma amantuma tisiisatuun qeeqan makinaatum amantii jechuun kan dhuunfati biyya jechuun kan oliiti amantaara nama irraa dhimma qabus miti garuus viidiyoo san karaa amantaa itti akkamitti akka fudhattan hin beeku malee ani kanan dubbadhe viidiyoo san baaliyyoonis meerra laala viidiyoo san irra deebi'ee ati tariiti bakkee kamitti gara amantaa akka galee hin beeku malee ani amantaan jenne bakka sanitti. Irri keenya kuni jammara malee xumura miti gumaa sinirraa qabna gumaa sinirraa baafanna ijoollee Oromoo kana jedhee ijoollumti miidhamte sunuma fakkeenyi faanachitti maqaa dha'e sunuyyuu ayyaantunuyyuu intala musliimati kanallee hammiidhaa ture dhiira keenya irraa gumaa qabna ganaa jammarre malee xumura miti jedhee kan dubbadhe amantaarra dhaabbadheen dubbanne rabbii fu'an maaltu na dhibee amantaa jechuun bara waan ulfaataadha bara. Ande abibeen kan guddiste ada muslimati abibeen dhimma irraan qabu amantaarraan inde maal jechuudha. Ani intala arsii keessatti guddadheen hedduu lawaan itti guddadheen inde ani neera amantaarra nama akkasitti bakkee qabu miti tariiti wanni sun karamittiin akka karaa amantaa deebee karamitti akka akkasitti yaaddan hin fudhattan hin beeku malee ani takkuma qalbeeffadhee amantaarra hin geechine waan san maaliif qalbeeffadhee amantaarra geechas maaliif namni waan fedhetti amanu mirga qaba bara. Abbaan waan fedhetti midhamanu mirga qaba. Maanna dhibee hagumees amantaadhamoo kan godhetu amantaarra akkas hin qabu obboleessa koo ani sanirratti hin qalbeeffanne tariiti dubbii keessa yoo qabatameetis jiraate basmaa saba Oromoo. Amma dhaggeeffadhu. Ayya amma dhaggeeffadhu. Sagalee kee dhaggeeffadhu. Maaliif wayitii viidiyoo dalaydan sitti mee ture reefillee wayitii viidiyoo dalaydu viidiyoo san irra deebii dhaggeeffadhu gadhiisisi hin jedhe dhaggeeffadhu viidiyoo kana waan jedhu. Ateen abdii irratti ta'ee jammara malee xumura miti ganaadha. Maal jechuu taateen abdii irratti ta'e deebisi jammara malee xumuraa miti jette deebisi yaa taateen abdii irratti ta'e maqaa abdiin dooyin jettee mareefi taateen abdii irratti ta'e jammara malee xumuraa miti jette ati osoo paappaasiin keessa qoy dhaggeeffadhu gaafii sitti maa dhaggeeffadhu seeraan nama dhaggeeffadhu kaawwatamni si dhaggeeffadhu rispeekt si godhanii dhaggeeffataan nu dhaggeeffadhu taateen abdii irratti ta'e jammara malee xumuraa miti jette sheeyiticha keessan paappaasii keessa sheeyiticha keessan tokko namittiin durbaa jaartimmaan isaatu zayitiirra yoo ganneete paappaasii keessa wayii hin jettaa gabbaatee jechuun abbaa baalii kanaati fakkeenya namni martuu kan kiristaanaallee baga rabbi abdii si baasee jedhaan si galee maaliif jecha akkanaa namni hagana gahu kuni namni waa'ee amantaa beeku jecha haganaa gabbahee dubbataa daa'imni ijoolleen xiqqoon waan kana hin beeku akkanni waan kana fayyadamudha. Abdiin nama dhuunfaati malee amantaa miti obboleessa kiyya qaali ana sin jedhee jammara irraa kaasee gadhuma
taateen abdii irratti ta'e wanni abdii irratti ta'e kun jammara malee dhumaa miti. Dhaggeeffadhu viidiyoo haga dhumaa amantaa musliima jedhee bakka sanitti waa'ee amantaa dubbanne dhaggeeffadhu obboleessa kiyya qaali. Rakkoo miti. Dhaggeeffannee jirra ganni dhaggeeffadhee viidiyoo lama sadii ganni dhiifama anillee waa tokkotti dabaluuf barbaada Baaliyo. Ganni maal seete? Ila abdii fi namni dhuunfaa garagara otoo nama dhuunfaa nama taraa ta'e wayii Mahammadiin haa ta'u Kadiin haa ta'u Yuusufiin haa ta'u nama zeetiin gubeeyyiitti nama dhuunfaa takka jette isokee yookiin saniyyuu hin jedhamu nama ilma namaa tokko osoo baagiraawundi isaa hin beekne akkas namaan hin jedhamu tokkof maaliif jennaani dhiira dubartii miidhaa isaa beektu wayii yoo boru haati warraa isaa yookiin dubartii wayii inni kaleessa waa miidhee dhiise waa wayii goote tole isokee jechuus dandeessa nama biraa nama dhuunfaa garuu abdii jechuun fakkeenya akka amantii musliimaatiin nuti nama akka gaariitti isa jaalannu isa kabajinu jechuudha. Akraari musliimno tilaant kiristaan nabbare zaare musliim intinno musliimno takataayino. Kanaaf amma yoo atamma akkas jettu sani nutti kan mul'atu waa'ee amantiiti malee waa'ee nama dhuunfaatii miti. Osoo namni dhuunfaa nama taraa dubartii miidhee wayii sanuyyuu bari hin jedhamu bara nama taraa biraatiif iyyuu nama dubartiin kaleessa miidhaan isaa sun wanna irratti miidiyaa irratti beekamee akka inni dubartii miidhaa jiru dubartiin baay'ee isa himattee guyyaa tokko akka tasaa zeetiidhaan intalli takka osoo akkas goote sirri waan kaleessa inni dhara dalageef waan kaleessa cubbuu dalageef kan ta'e jechuun dandeessa. Nama miskiin lafa ol ka'e tokko adda ol kaatee jaartiin zeetiin natti nattee jettee anuma miskiina kana taateen milkii irratti yookiin doftoraan inni raawwatee jedhee yes dhugaadha ittiin qaxxalaawaa naan jetta it's not important yaani sheemiidha beetta nama baay'ee nama wanna jechisiisa sii galee kun tarii sirri ilmi namaa indoo goruudhaan ittiin doggora ganniiti beetta. Sigale namni yeroo waraabuuf waa jedhu anarraa iyyuu kaase namni doggora waan sitti fakkaate sanitti sitti fakkaate malee waan immoo nama biraatti fakkaatu beekuu hin dandeessu atis argitee so kanaaf kanatu namallee adda gooseetiin akkasitti mufatan goosse ilaal abdiin akraarii musliimno akraarii tan qalanqaanyi kiristaan wajjin godhu jechuudha sigalaa miti. Normally nama normally wannati miti beette nama gaafi deebi Dr. Ifnaan anillee atullee nama jedhi ka namni nama kamiifiyyuu miti dhalli namaa hunduu uumaa rabbiiti namni nama abdiinis Dr. Ifnaanis ganniinis Baaliyoonis hundi keenya namni waliin caalu jedhi. Nuti ammoo abbootii amantaa keenyan kabajna bakka sanitti waan itti addaasii bahu bakka sanitti illee namni nama ta'ee namni wal taranu biratti. Namni wal taranu biratti namni akkaataa qara'ee yookaan ammoo akkaataa darajaa isaatiin wal taranu biratti kan ijoollee musliimaa sitti aartee fillee kanaafi. Ati waa'ee amantaa musliimaan beektu waa'ee amantaa keessanii beekta sii galee nu ammoo wanni aarreef kanaafi waan darajaa nama kennaa beeknuuf. Ayyee tole eshi. Ole. Bona dubbad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami naga jirtani bayu mami. Baga naga anultani. Duraan dursa obboleessa keenya rabbi haa afiu. Namni waan namatti dhagame takka yaame kabajaa nama gaafachuun kunuyyuu mataan isaatu kabajaadha. Osoo nama arrabsine osoo nama xiqqeessine gannis yoo taate intala Oromoon kabajju nutis kabajasiidha qabnu jechuudha. Isinis bakka kanatti dhuftee dogongoroo fi lakkee maarree waan kanaaf hin jedha erga jettan dogongora jettee dogongora fi kaafachuun kunuu beekumsa. Walumaa galattu nama biraa osoo taate waa jechuun ni danda'ama. Ganni yoo taate ganni miskiina dhugaa akka dubbannu taate tarii wallaaltee jettiidha malee yookaan beeyteelee jedha natti hin fakkaanne. Walumaa galattu eenyuunillee yoo ta'e amantaan namaa kabaja qabaachuu qaba. Asirraa fakkeenya fudhadha nama 4,700 jira. Namni 4,700 kuni yoo amantaa fi jaalate amantaa fi kabajuun amantaa namaa kabajudha. Namni amantaa namaatiif kabaja qabu amantaa namaa keessa deemee quban kaa'u jechuudha. Eenyullee yoo taate waan itti amanu sanitti ol nasbii ofii waan saniidhaaf laata. Obboleessa abdii yoo taate ammoo abdiin obboleessa keenya akkuma kaleessa isiniif obboleessa dhalleen of obboleessa ol nutti aana.
isarratti namni wal dhiisu tokko sin jiru jechuudha. Isaa fi kan isa fakkaatan. Indoom isaa miti osoo isa malee illee kataatu taateeti namni karaan alaatiin gaafa waan namaan jedhame namni irraa duuba deebu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu ganni atis galatoomi baaliyyoo atis galatoomi kabajaadhaan suuraa gaarii fidde maarree bakka kana obboleettiin tiyyatti balleessite jirti. Maaliif waan kana dubbatte jecha yoo keessa dhaabbattee hawaasa kana si yaamtee himuun isitti himuu qofa osoo hin taane namoota boru waan namaan jechuudhaaf deemanillee amantaa namaa quba kaa'uudhaaf deemanittillee itti himuudha. Kanaafuu amaloota akkasiin jidduutti osoo baratamaa taate gaariidha. Ganni illee beeytee itti natti hin fakkaanne haa taatu garuu dubbiin sun hundaa keenya ni ilaalchifte. Gabbaaneen dubbanne malee nagaa buusu baaliyyoo waan kana fidee nagaa buusuuni waan silaa boru jedhamuudhaan isiidhaaf jedhamuudhaaf deemu mataa boru si gaggalabbatamuuf deemurraa bilisa godhe. Kanaafuu obboleessa keenya rabbiin isa haafiu isa haa fayyisu dhugaa isaa rabbii haa baasu yoo maalillee taate jechuudha. Kanaaf ganni atillee wantoota hedduu yeroo baay'ee akka obboleetti takkaatti sitti hima wantoota akkasirraa osoo akka of qusattu. Maaliif atadha nama miidiyaati nama biizinasa qabu nama hawaasni jaalatu qooma hawaasaa keessa jirta wantoota akkasii gaafa kaasu ka'urraa osoo of qusattee irra gaariidha. Maaliif amantaas sagaleen kiyyan jiru matoo Injira. Jira dubbadhu boona. Irraa qusachuun gaariidha. Maaliifuu fakkeenya hawaasaaf ta'uu qabdan malee waan kanarra dhaabbatee namni jecha kan kee ilaalee namni waa waliin jedhu keessatti dhagaa walitti darbachuun barbaachisaadhaati miti. Isin nama dura deemtanii waan gaarii yoo dalagdan namoonni isin jala deeman namoonni isin jala waa hordofan waan gaarii dalaganii jechuudha. Amma jechoota kan kee kanarra dhaabbatee namni biraa waan biraa jechuu danda'a. Namoota hedduu si jala jira yoo xiqqaate nama miiliyoona yala dhiyaatutti hordoftoota akkasii qabda. Hadha jechoota kan keetii fi viidiyoo keessan argee namni waan biraa keessa seenuu danda'a. Sana irra nageenya yoo buufne irra gaariidha jechuun barbaade. Walumaa galattuus warra dhuftan Dr. Ifnaan Faatillee warri nagaa buusta warri isillee yaamtanii maarree waan kana beeytee jettee moo wallaltee jetteettanii isillee sirra gaafattanii hawaasa kana duratti fayyistan galatoomaa isin jechuu barbaada. Amaloonni akkanaa kun ammoo aadaa nutti haa ta'u. Namni beekee jedhus wallaalee jedhus wallaalaalleen kenna beekaalleen keenya wallaalaa keenyallee gorfannee irraa yoo deebifne irra gaariidha jechuu barbaade baalii asumaan galatoomi isin jechuu barbaada ulfaadha. Galatoomi Ustaaz Arab Ahmad. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee gabaab saatiin waajjira sanbooda achi guddifneetiin viidiyoo kanatti uummata dhiifamaa gaafattu. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii? Nagaa ustaaz. Ganni akkam? Bilbila biraan jirtu natti fakkaata. Nagaa fayyaa alhamdulillah kamati. Yani xiqqoo argeera viidiyoo keessanillee ilaaleera. Kan wantoota dhimma abdiitiin wal qabsiisu namoonni waan kana irratti viidiyoo dalagaa turan ganni qofa miti namoota hedduudha jalqaba. Namni immoo namoonni viidiyoo kana dalaganis namni hundi gatiin inni nama biraa qabu ilaalcha inni nama biraa qabu tokko miti. Namni hundi ilaalcha tokko hin qabu jechuudha. Ilaalchi Oromoon ganniif qabuu fi ilaalchi Oromoon boonaa baaleef qabu tokko miti. Garaagarummaa qabaa jechuudha. Inni kun maaliif isa jedhu ija arguuf gurra dhaga'utu deebii kenna. Sagaleen keessan hin jiru. Amma hin jiru sagaleen koo. Sagaleen ustaaza jalatti hin jiru. Sagaleen jira malee sagaleen. No jalatti jira warri jala. Jira. Galatooma. Ganni fi wanni boona baaleen fakkeenya fudhee gatii ganni meeqa hawaasa biratti gatiin boonaa baalee meeqa kan jedhu gurra dhaga'uuf ija argutu waan kana wanni jedha. Ani akka dhuunfaa kootti si jalatti barreesseen ture ganni komentii ma qofanni si barreesse nama biraa garuu irratti dalageen deebii kenne. Iddootti waan kana caalu jettees yoo danda'ame bilbila keenan qabaa. Sitti simatti hin dubbadha yookaan qaamaan dhufeen bakka ati jirtu sitti dubbadha ganni waan akkasiidhaan si jedha. Waan itti dubartii taateef hin xiqqoo si tuquun fedhu waan itti hawaasa kana biraallee gatii wanni qabduuf hin tuqu. Wanti sun dogongora. Ati akka itti fudhatte nan hubadhaa. Dubartoonni nuti yeroo hedduu miidhamna waan jedhuuf hidhate kan itti kan hojjette akka viidiyoo sanaatti garuu dubbicha akka kanaa miti. Isin dubartoonni yoo miidhamtanis miidhaanii
dhiirotatti walitti wal ga'ee paarlaamaa irra taa'ee paarlaamaa dhiirotaatu dubartii miidhuu qabna jedhee murteesse miti. Yookaan immoo paarlaamaa dubartootaatu dubartii miidhuu qabna jedhee dhiirota miidhuu qabna jedhee murteesse miti waan kana. Dhimmi nama dhuunfaa tokko akka kanaatti as ba'ee ispeeshaalii dhimmi haadha manaa fi abbaa manaa kun buutee jirti ustaaza. Neetwork isheetti buuse ta'uu danda'a. Neetwork Dr. Rifnaan maal taatee buutetti dawwale? Okay, nan dawwalaa fi. Ala wada sira. Indee biti qoy taragaagaa. Ala jiratte. Kanaafuu Ishiin dhufte kunoo. Kanaafiyyuu ani gabaabaatti wanti hin jedhu ganni dogongorri jira ilmi namaan dogongora kan inni dogongorri hin Jidduudhaan jiru. of folchaa dalagaa irra jira bakka waan softanaasaati dhumarratti walitti deebina. Ayyee. Ani gabaabseeni isiniif dabarsa. Dogongorri jira dogongorri jira. Abbaa fedhe haa ta'u. Ani fakkeenya viidiyoo tokko dalageen ture. Ani yeroo hedduu masarattaayyee waliin qeeqa. Sababiin isaa sababiin islaamummaa arrabsuuf nan qeeqa akka ajaa'ibaatti. Isa qofarratti xiyyeeffadheen qeeqa. Wallaahi ituu namni masarattaayyeetiin miidhe namni karaan taaneen isa miidhe namni sagalee ta'uu fanadha. Miidhamuu isaan fedhu. Garuu dogongora isaa kanarra sirrachuudha kan hin fedhu. Amantaa namaa tuquu dhabu, amantaa namaa arrabsuu dhabu, amantaa isaa akka barbaadetti labsachuu danda'a. Garuu amantii namaa arrabsuun sirrii miti, amantii namaa xiqqeessuun sirrii miti, amantii namaatiin daldaluun sirrii miti jedhee isa qofarratti kan hin xiyyeeffadhu jechuudha. Garuu hammeenya isaa hin fedhu, du'uu isaa hin fedhu. Ilmi namaa addunyaa kanarraati nagaa barbaada. Bineensiyyuu waan nagaa barbaaduuf ilma namaarraa baqatee lagatti galee bosona keessa taa'a. Ilmi namaa waan inni isaa adamsuuf nagaa barbaada. Akkuma ofii keenya nagaa barbaadnu nagaa namootaafillee wabii ta'uu qabna. Namni tokko miidhamuun isaa nu gammachiisuu hin qabu. Jecha sana jechuun kee akka ati miidhamuu isaa gammaddeettidha kan inni fudhatamu ganni. Kanaaf wanti kun dogongoraa. Dogongoradha wanti kuni kan jedhee namni xiqqoo ishee sitti dallanee fi kanaaf anis akka dhuunfaa kootti sitti dallaneera komentii jalatti si barreesseera garuu argiteetti ta'e nagarree ta'e hin beeku wantichi completely dogongora. Namni amantiinis waa jedhu waasaa balleessu waas wanni jedhu ilaa amantii namaan arrabsiin akkasidha. Miidhamuu isaa immoo hawwuun sirrii miti. Miidhamuun nama bu'aa namaa buusuu hin qabu. Irrina namatti fida malee. Bineensi lagaayyuu haa jiraatu yoo isaan hin jiran ta'e qorichoonni maalirraa dalagamu? Bineensumti lagaayyuu lama namaa miti. Kun akka yaada koottidha. Galatooma yaadni koo kanumadha. Akka waan jibbaaf asirratti fidanii wanni si jedhaniitti si fudhatiin ganni. No, ustaza ani gizee wala fatoo ishee asirra fiduu fatoo gurraacha kan ol baasee fatoo kana dhiisii kana fatoo bare maal jedhanii koomantii barreessanii isinii galee arrabsi anne jechuun waan akkasiin dalagu si galee nama namaan deemu miti si galee nama mataa kiyyaan deemu wanni fatoo bareedaa garallee keessaa maratee fidee ishima bareedduu waan taateef isinii galee fuulaan gurraatti haa taatu malee akkaataa miidiyaa kanarra beekutti nama Oromoo olaallee dhaabatu waan akkanallee irraa neenyaan. Wala duka masinitti wanni arrabsuu dhabee fillee wanni dhaqaa guruppii keessatti darbuu dhabee fillee telegiraafa keessatti waan biraati miti laakkoofsi torba hin beekama guruppii nama amantaa musliimaa tuqu namni hin beekne jiru koodii torba gubbaa jira dhaqaa laala laakkoofsa torba namni amantaa musliimaa tuqeetiin tiiktook isaa jiraatu argitanii ramiin irra godhu uummata san uummata wanni itiif laakkoofsi torba guruppii sinii galee kun koodii wanniiti nama amantaa namaa tuqeen ala nama dhuunfaa nama takkarra dhaqanii riippoortiin godhan. Abbaan fedhe dalagachuu hin danda'u amantii musliimaa dhugee fuul istireemii irra taa'ee dhugaa dhusitti maan kana booda. Si galee dhiisaa waa takka iyyuu hin goonuuf hinnee gaafannaa jedheen. Asuma jala ta'an kaasii wal beekullee asuma jala ta'a itti muddiidha itti muddii jedha. Ani itti muddii namaa dooktor Ifnaanii dhufee qooyana itti dawwalaana fidaa akkana walitti dhiyaannaan jedha ayyee jedheeni. Isinillee dhuftanii dubbileen as geette namni hammeenya keeti yookaan isiirra waan bitatinaa isii biran dhaqinaa maal jedhillee hin jiru gaafiin kam ustaanni si gaafatan kana. Achir mangan tokkoffaa viidiyoo san kaafta lammaffaa ummata muslimaa dogongoraan akka dalaide sitti ragaa bahaa jiranii argaa jirta wanni sun dogongora akkaataa ati fudhate sirriidha gin akkaataa amantaa muslimaatitti dogongora kee ummata muslimaa ka jaalatuuf kasi jaalatu kasi kabaju ka gaafa rakkoo fi bal'oo si bira dhaabate dhiifama naa godhaa jettaan
wanni akka saree bakka mara gastii maras arrabsaniif hin jiru si galee kanuma siin jechuu barbaade ganni teenya. እሺ ኡስታዝ አህመድ ኢፋ በከራ ደማ ጅረ ቤክቴ ፊጋ ፊወር ፊግነ ቡልኩን ገድንቴ ይሎጥሳ ቡላ ከራን ደማ ጅራ አኒ አመንታ ሲናረብሱሲ አመንታስ አመንታሪ ሰናረብሰሙ ሚቲ ናረብሱሲ ታሪቲ yaada san garasitti yoo fudhattanii jiraattan yeroo tokko biti abboo yeroo 500 saba kiyya ifa magaafadhe maal sunirraa irra ta'an dhiiga kiyyaa bar maal taate boo dhiiga kiyyaa saba kiyya ifa magaafadhe bar otoo hin balleessin iyyuu guyyaa guutuu ifama saba koo gaafachaa oolee wanni narraa hir'atu sin jiru naa dabala malee wanni narraa hir'atu hin jiru innaa jechiin dubbadhe ani dhugaa miidhama abdiitillee haaduu hin jedhu ilma Oromooti miidhamuus hin jedhu nama namni miidhamuus hin jedhu garuu ani maal akkamitti dubbachuu barbaade beektanii akkamitti fudhachuu barbaade miidhama dubartii illee hin dubbanne yeroo marahan dubartii miidhuu dhiiraa dubartiin maaliif miidhamtii nuti sakkaratti kubbanna jedhee dubbachuu barbaadeti malee dhugaa waaqni beeku kun dhugaan ilma waaqaatitti Oromoon dhugaa waaqni beeku no ani amantii irratti fokus godheen dubbanne tariitii hoosin akkasitti illee ilaaltan ta'e ani ifa magaafadhu saba kooti otoo hin balleessinu yeroo ibbaa oliyyuu ifa magaafadha minaatu waan koo ifa magaafadha kuni waan kiyya waan ta'eef kan koodha kuni qabeenya koodha saba koodha dhiiga koodha mirga qabas immoo sabni koo nu balleessitee kootti ifa habraa dangaa kootti ifa magaafadhu naan hin jedhu bara kan koo immoo kootti ifa magaafadhu naan jedha habraa na dhaana na reeba na jeesu barbaada kan koo immoo kootti ifa magaafadhu koottu nu balleessitee jirta ati kan keenya jechuunu ani Oromooti Oromoo mirga qaba akka fe'ee na godhu mirga narraa qaba ni qabeenya Oromooti itti aansee immoo ani amantaa musliimaa walla nama tuqus hin barbaadu hin tuqus kabaja qabaaf ani harka musliimaatitti guddadhe obboleessa kiyya qaalii ani hedduutti guddadhe ani hambaa waan fedhetti haa amanus mirga isaati amantaan kan dhuunfati biyya walitti qabna saba walitti qabna duudhaa walitti qabna dimbara walitti qabna sinigalee akkasitti na harkaan fudhatinaa karaan deemaa jira viidiyoo sinii banuu hin danda'u malee mana jiraadhe viidiyoo sinii banaa Gizee takka viidiyoo bantee waan dareedeef bantee uummata kana dhiifama gaafachuu qabda waan uummanni martuu viidiyoo bantu waan jedhuuf gizee takka bantee dhiifama naa godhaa ilmaan Oromoo hin balleessee jechuu qabda. Maaliif karaan deemaa jira akkanatti karaa deemaa jira hoo turtan immoo mana hongale deeqaa muraasan fudhuu gannan bana viidiyoo karaan deemaa jira. Karaarra jirtiiti baaliyyoo ifaan tiraafikaa zaahama waan garaagaraa jira waan ta'eef. Karaan deemaa jira meeshaa baay'ee jira. Akkasii jettaniin ta'a rakkoo gabu akkasii jettaniin ta'a. Karaa deemaa jira. Innaa ifamaa siniin jedhu uummata koo saba Oromoo. Ganni. Viidiyoo cufadhu. Elaa. Ani si hubadheera akka dhuunfaa kootti garuu ergichi ati miidhama dubartootaaf jettee akkas jettee dubbadheera akkuma ni wanni argeen jechuudha. Garuu hawaasni kanatti hiikkataan jiru sababiin isaa waan amantaa kiristaanaa tutteef waan Yesuusiin arrabsiteef waan akkas taateef jedhanii ijoollonni waan isaan jedhaa jiran namoonni bebbeekamoo namoonni kaleessa Oromoof sagalee tahaa turan waan garaagaraa jedhaa turan kan isaan asirraa godhan agarteetta. Sababii hawaasni sitti dallaneefis sitti amantii arrabse miti. Anaaf namni biraa adda ka Ustaaz Ahmad anaaf namni biraa adda ani akkasitti ilaalu ani sababii amantaa arrabsee fi beekama rabbiitii maali rabbiitii ani akkasitti fokus godhee nama fudhatu miti ani daaretti leeshii dubartiin hoo miidhamtullee akkanatti dhugaa rabbeen akka uummanni akka fudhatame sanitti fudhanne ani immoo akkasis miti nama akkasiiti miti bareechitanii na beektanan ganni dhibbarraa dhibbanaa galeera dhibba na beektanan waan akkasiitis miti kana waan godheef kana godhe no sanii ela haadha ko qaamaanus hin beekan dhaggeeffadhu haadha ko ela qaamaanus hin beeka garuu maadha sa'aatii ela wanti tokko fakkeenyaaf jechuudha sa'aatii itti salaanni zuurii salaatamu sa'aatii 7 yoo ta'e sa'aatiin sun sa'aatii salaataadha beekamaadha yeroo amma itti wanti kun ajandaa ta'e sababii namoonni warri kaan ajandaa godhaniif namni kun amantii keenya xiqqeessaa ture amantii keenya arrabsaa ture kanaaf hafuurri qulqulluu waaqayyoon isa haleele jedhanii baga du'e bagatti naxxe baga akkas taate jedhu afunni kaan kana okay ati amantiif iyyuu miti okay ana ka dhuunfaa kotti okay da silumayyoon garuu akkuma namummaattu waan kana abdiin
dhuguma intala kana miidheeraa immiine isa sana qaama seeraadha kan adda baasu. Ituma qaamni seeraa yoo amma kana waan jedhu iyyuu hin qabu. Wanti ifaan lafa jiru amma waan nuti argaa jirru intalli kun zayitii itti naxxeennaan namni kun miidhamee mana yaalaa jiraachuu. Intalli sun immoo qaama seeraatiin qabamtee jiraachuu. Ituu mucaan kun dandamatee fayyee jennaan waa'ee jara kana lamaanii qaamni seeraa baasee warri seeraa baasanii namichi kun yakkamaadha. Isatti miidhaarra geessise isatti akkas godhe jedheen